mallattoo qabda. Mallattoo gaafa jedhamu yookiis milikkita gaafa jedhamu warri mallattoon balbala isaaniitti godhame biyya Gibxiitii balaadha ijaa hangafa dhahu mo'anii keessa darban. Warri mallattoo qabu. Waaqayyo gaafa biyya Gibxiitii harka gabrummaa saba Israa'eliin baasuudhaaf jedhee warra Israa'el guutummaa isaaniitiin maalitti jedhee balbala mana keessaniitti hoolaa torbaallaa mudaa hin qabne dhiiga isaa qalaatii michichira balbala keessanii dibadhaa. Michichira balbala keessanii gaafa isin dibattan ergamaan dha'ichaa sun dhufee isin bira darba'e. Ameen. Ayichi baroota keessa deemu warra mallattoo qabanitti hin buune. Arras mallattoo qabaattee jennaan waamicha kee mallattoo qabaattee jennaan dhufaatii kee mallattoo qabaattee jennaan wanti hamaan baroota keessa deemu sittiin godhu sirra darba. Raajota gurguddoo arfan warra jiran Isaayaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'eliin fakkeenya godhadhee tiksii tokko siinii kennee raawwadhee sagalee kana dubbachuu yaala. Mana mootummaa keessaa warra laayisensii qaban hojjetu. Waldaa kiristiyaanaa keessaa warra mallattoo qaban hojjetu. Mallattoo malee waan tokko gochuun hin danda'amu. Waamamanii raawwatanii mana Waaqayyoo keessatti amanaa ta'anii warri jiraatan warra mallattoo qabanidha. Mallattoo maalii qabu? Mallattoo dhiigaa qabu. Yesus Kiristoos dhiiga isaa waan isaan mallatteesseef, Yesus Kiristoos dhiiga isaa waan isaan bitateef mallattoo qabu. Isaayaas raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 6 Kiraabeeliin Suraafeel irraatii ergamaan Waaqayyoo gara Isaayaasitti fiigee itti mul'ate. Gaafa itti mul'atu Isaayaas in danqame. Ilaa Waaqayyoo nan arge nan du'e. Waaqayyoo nan arge. Ani nama cubbamaadhe. Ani nama gadadamaadhe. Garuu inni mallatteessuuf gara isaa dhaqe. Isa mallatteessuuf gara kee dhufu keessummeessi Yesus Kiristoos mallattoo sii kenna. Mallatteessuuf gara isaa dhaqe. Erganaan booda gaafa inni wayyoo kaa jedhee raawwate boo'icha guddaa moo ammas Suraafeel irraa iddoo aarsaa irraati ibidda qabduudhaan qabee raawwatee dhaqee arraba isaatti buusu. Gaafa arraba isaatti buusu Isaayaas irraa xuraa'aa yeroo darbee, yakki bara darbee, darbaan bara darbee, cubbuun bara darbee, gadhummaan gadhaa'ummaan bara darbee irraa bittiin jedhe sirraa bittiin bariira gara magaalaa. Haalleluuyaa. Kana booda sagaleetu Waaqa irraa dhufee erganni maal ta'e erganni mallatteeffame. Erganni milikiin itti godhame. Erga eenyummaan sabarame. Erga nama Waaqayyo ta'uusaa beekame. Sagalee Waaqa irraa dhufeef sagaleen siifaa dhufu. Sagaleen gaafa Waaqa irraa dhufuuf sagaleen inni dhufe maal jedhee eenyutu ergaan haa dhaqa kan jedhu ture. Inni sodaa malee, inni shakkii malee, laphee isaa banatee, yaada garaa isaa banatee, jireenya isaa banatee raawwateetu eenyutu ergaan haa dhaqa yommuu inni jedhu na erginan dhaqaaye. Milikkita tokko malee Waaqayyoof ergamuun hin danda'amu. Aniif ati maal fakkaannaa? Mallattoo qabaachuun namarra jiraata. Isaayaas mallattoo ibiddaa qaba. Mallattoo ibiddaa. Isa arraba isaa arrabu sana qaba. Sababa kanaaf Waaqayyoof mamii malee ergame. Hojii gurguddaa hojjete. Mallattoo keenya qabannee jirra. Isa gaafa ittiin waamamne, isa ittiin gaafa laga badiisaatii laga du'aa sanaa waamamne jirra. Inni sirra jiraannaan fayyitee gala. Anaaf isin isa malee ganama kana mallattoon koo jireenya kooti. Mallattoon koo eebba kooti. Mallattoon koo ulfina kooti. Mallattoon koo kabaja kooti. Qabeenyi biyya lafaa nan dinqunaan. Dhabuunsaas, qabaachuunsaas, nyaachuunsaas, uffachuunsaas nan dinqu. Inni irra caalaa nan dinqu. Mallattoo Waaqa irraa naaf kennamedha. Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 ergamaan Waaqayyoo hidhatee harkatti buuse. Ermiyaas mallattoo maalii qaba innaa jettan? Mallattoo qubaa qaba. Waaqayyo qubaan itti bu'e. Ergasii Waaqayyo hidhatee harka afaan kootti buuse. Kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a. Kanaaf Ermiyaas mallattoo akkasii waamame. Ermiyaan mallattoo akkasii na waamame ati moo mallattoo mataa keetti qaba. Anaan Waaqayyo gooftaan gaafa na waame nama shiftaa, nama waan tokko irraa hin deebine, nama dhugaan hin galiniif, nama humnaan deemu barbaadu. Waaqayyo gooftaan gagam godhee gaafa na qabe dib godhee lafa na ciibseetu qilleensa gidduu na dhaabe. Ofirrattan ilaalaniyya namni argee narraan kaasu akkasittiin halkan lamaaf guyyaa lama na hiisiiseetu gagam godhee na qabe. Warri mallatteeffamanigaa karaa gadhiisanii deeman daandii irraa goranii jabaatanii fuula Waaqayyo gooftaa machaa dura jiraatu. Amma yoomitti amma dhumaatti. Akka jedha caaffanni warra makkaan Yesuusiif kennamu tokko amma dhumaatti amanamaa ta'i ani immoo gonfoo ulfinaansii fidee dhufaaye. Haalleluuyaa. Kanaaf egaa yeroo hundumaa guyyaa hundumaa bara hundumaa namni mallattoo qabu fuula Waaqayyo gooftaa machaa duraa hin soqu. Sadaffaa Hisqeel mallattoo nyaadhu jedhuun waamame. Nyaadhu ittiin jedhu. Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaase
ati garuu yaa mucaa namaa hoo macaafa maramu kana nyaadhuutti jedhe. Macaafa maramu kana fuudhee raawwadhee nan nyaadhe inni immoo afaan kootti mi'aa'ee ergaan fayyinaa sittaa mi'aawu hafuurri Waaqayyoo jireenya keetta mi'aawu. Hin nyaate garaa guuttatee itti mi'aaye wanta garaa keessa guute immoo afaan ol baasee dubbataa jedha wangeelli. Dubbiin Waaqayyoo garaa si guuteera. Ergaan Waaqayyoo garaa si guuteera. Warri dubbiin Waaqayyoo garaa isaanii guute akka maleetti hamaa dubbatanii nama hin jeeqan. Kaayyoo isaa hubatee namni beeku waa namaa dubbatee nama hin jeequ. Namni amma kan inni waa namaa dubbatu kan inni hamaatti kufuuf kaayyoo isaatu hin galleef dibata isaatu guutuu miti. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos waan hamaa garaa keessan kaa'ee hamaa isin hojjechiisu isin irraa dha'eera. Fayyinumti kun gaafa isiniif kennamu amma mallattoo dhufu nyaadhu garaa kee guuttadhutti hin jedhe iskeenii. Nyaadhutti hin jedhe nan nyaadhi anis jedhe garaan guuttadhe ergan garaan guuttadhe natti mi'aa'e dubbii koo nyaadhu sagalee koo nyaadhu ergaa koo nyaadhu ganamas galgalas garaa guuttadhu sittiin hir'atin jedhe. Warri yaada isaanii keessaa qaban warri dubbii Waaqayyoo yaada isaanii keessaa jiru waan tokkollee hin dogoggoran hin nyaatu hin fayyu. Inni ittaanu macaafa Daani'eel boqonnaa 10:16 gubbaatti mallattoo tuqamuuti. Warri ilmaan namaa fakkaatan keessaa tokko kunoo hidhii koo na tuqe yommus ani afaan koo saaqqadhee nan dubbadhe. Warra ilmaan namaa fakkaatan keessa ergamoota ilmaan namaa fakkaatan warra Waaqayyo waaqarraa ergatu hiixatee afaan isaa tuqe. Innis afaan isaa tuqamnaan inuma dubbate. Raajiin akkasitti hin ta'u, ergaan akkasitti hin ta'u, faawuziin akkasitti hin ta'u, tuqamuu harka Waaqayyoon ta'a. Warri harka Waaqayyoo tuqaman immoo waan Waaqayyoo dubbatu, waan Waaqarraa haasawu, waan biyya lafaa dubbatan. Inni biyya lafarraa kan biyya lafaa, inni biyya Waaqarraa garuu kan biyya Waaqarraa. Amma namni tokko iddoo kana dhaabatee utuu ayyaana Waaqayyoon hin ta'in Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u jedha Macaafni Qulqulluun.